Akkam Oromoo bakka jirtan maraan nageenya isinirraa jiraatu. Politikaan, siyaasaan hadhaa caale qaba. Viidiyoo duraanii irratti part 1 gadaa sistamii irratti akka gadaan Ripaabilikaanii ta'e Demokiraasiin ta'in isinii mirkaneesse. Ameerikaa kaakes gandaan ijaaramte. Suudiin gosaan ijaaramte. Iraan gosaan ijaaramte. England House of the Lords gosaan ijaaraman. Kana isinii mirkaneessee ture. Amaarri gosaan ijaarame. Gize Minilik nugusa ture sani gosoota amaarranii taawwan bira dhaqee dubbisaa. Gondar gaafa dhaqu fardi Oromiyaa jira ayyiriin hin jiru harree yaabbatee deemuu ture. Gondarii gize dhufu ankobarii jagnaa agar jedhaa ililfataa dhufee yoonni harree irraa gabbu'u jaartiin Gondarii ta'e simattu ankobarii jagnaa agar nugusa fokkataa ilkaan hidhii keessaa ba'e aduu ifata jettee isa tuffatte waan ufiyyuu nugusa ta'uu fetu jarri Gondariillee. Siyaasaan hadhaa caale qaba. Bu'aan gadaa sistamii bu'aan gosaan ijaaraman maal qaba? Gosaan yoo ijaaraman diinni siyaasaa Oromoo keessatti neetworkii fi basaastuu keessa ijaaruu hin danda'u. Neetworkii fi basaastuu siyaasaa keessa yoo ijaaran akka jaarraa abbaa gadaatti cabsan, akka waaqoo guutuutti cabsan, akka abaa'oo 1991 itti cabsan, akkasumatti fufanii nu cabsan. Akka Opiidiyoo ammatti taphatan argitanii akkubba mataate bara Opiidiyoon garuma argan dhiitanii keessatti neetworkii fi basaastuu waan ijaarataniif akkuma fedhan godhan. Gosa keessa diinni yoo kaseenuu gosatu itti gaafatamaa gosti dhiiga tokko diin of keessan seensiftu. Gosa keessatti laalaa gosti akkana fakkaate. Gosa kana keessa argitanii namni Oromiyaa bichaa jiraatu hin barbaachisu. Addunyaa fedhe bakka jirutti globalization kana horatuu dandeetti gosti. Addunyaa keessa bakka jiru maraa namni Oromoo membershippii gosa ofii qaba. Tajaajilli gosaa addunyaa keessa bakka jirtutti si dhaqqaba. Namni Landan galu gosti takka akaawuntii bakka feete kaatuu dandeetti. Biraaziiliin kaatuu hin dandeetti. Suudi Arabiyaa kaatuu hin dandeetti. Shaashamannee kaatuu hin dandeetti. Naayiroobii kaatuu hin dandeetti. Bank akaawuntii fi gosti bakka feete kaatuu dandeetti. Namni bakka fedhe ka galu achitti horii kafaluu hin danda'a akaawuntii saniiti. Kun horii bakkuma argina ol keessa facaafne addunyaa keessa mara facaafne waliin dhaqqabu jirraa miti akkas gosti. Namni bakka fedhe galu gosa ofii keessa membarii ta'a. Buusii bakka gosti akaawuntiitti filattetti godhan. Gosti marti Oromiyaa keessa akaawuntii qabaatuun qabu. Diininuu saamee fixa. Gosti marti Ameerikaatti akaawuntii banuun qabu. Yoo Ameerikaan Oromoo jaalatuu dhibaattoo gosa marayyuu bakkuma qullee akaawuntii jalaa fudhatte. Isteetiin Oromoo shanannan Arsii, Booranaa, Shawaa, Wallaggaa, Harargee gosa 250 ol qabdi jedhamee tilmaama. Gariin 300 qabaatuu danda'a, gariin 400 nagagu qabaatu. Gosti kunniin akaawuntii fi addunyaa keessa facaaftee bakka feete godhuu dandeetti. Argitanii tajaajilli addunyaa tana mara sidha qaba bakka jirtu maratti. Addunyaan teenna gola keessa gollichoo qaba. Gollichoo santu Oromoo. Akkasi beekuu qabdan isin martu. Addunyaa tana mara keessa facaanee tajaajila addunyaa mara fudhatuu dandeenya. Argitanii globalization jechuun kan faranjiin akkasi socho'u. Warri Israa'elii kasin akkana hawwitan kuni Landanin yoo jiraatan akaawuntii fi bakka fedhan kaa'atu. Oromoon yeroo maraa nama hin beeknetti qarshii kennu jirra. Namni gosaan dhufu hin beennaa nama kenna nama gosaa. Taaksii Oromoo gosatu guura. Gosti taaksii Oromoo guurtee 50% gostuu fi hambifattee gosattiin ijaarti. Yookaan persentii ofii namni martitti walii galee guura. 50% fuutee isteetii ofiitti kenni. Gosoonni as keessa jiran kunniin gosoota as keessa jiru kanneen argitanii. Gosoonni kunniin taaksii Oromoo guuran. Guuranii isteetii fidan. 50% isteetii kenna 50% ofii hambifatte. Isteetiin ka gosarraa fuutee 50% ofii hambiftee isteetii ittiin ijaarti. 50% kan fuutee Treasury Oromooti galche. 50% fuutee Treasury Oromooti galche. Treasury'n Oromoo governmentii Oromoo ka deemee biyyoota alaa waliin haasa'uu fi militarii Oromoo fi bulchaa Oromiyaa abbaa gadaa ka dhugaa sistema gadaa keessaan ol dhufu isa ittiin horata. Isteetii fi national level viidiyoota itti aan part 3 fi part 4 kavarii godhasa. Isteetii yoo deebin nama Oromoo yoomuu abbaa halangaa kan hin beeknetu dubbiin muru jira. Judge'n hin beeknetu nama Oromooti dubbii mura. Seera gadaatiin yoo deemi jaarsummaa irratti nama ati beektu malee namni biraa dubbii sirratti muru. Laala jaarsummaan Oromoo akka dalagu. Isteetota kanneen laala. Booran, Arsii, Shawaa, Wallagga, Harargee. Gosti hin jirti. Gosti Booranaa gosa 3 fakkeenyaaf haa fudhannu. Somaaloo haa fudhannu, Karrayyuu haa fudhannu, Raayyaa haa fudhannu. Boorana keessatti namni tokko nama Somaaloo yoo ta'eetiin nama Somaaloo biraatii walloloo qabaata. Gosuma Somaaloo san keessaa si dhufa jaarsi dubbii si ilaalu malee gosa biraatii si dhufa. Gosti Somaalootii fi gosti Karrayyuu keessaa namni lamaa yoo wallola dhabiinsa qabaate abbaan halangaa jaarsi dubbii ilaalu. Jaarsi jaarsummaa jara sanaa ilaalu gosa sadaffaarraa dhufu gosa jaraa keessaan dhufu. Feeriin ta'u gosa Raayyaa irraa dhufuu danda'a. Arsii bira illee fudhattee Waayyuuf fudhattee Raayyaa fudhattee Jaawwii yoo fudhattee yoo Waayyuuf Raayyaan wal dhaba qabaate jaarsi dubbii ilaalu Jaawwii irraa dhufaaf. Akka xabaqaatti ta'ee dubbii isaa nama sanii ilaalu gosuma ofii keessaa fudhata. Abbaan halangaa akka dubbii ilaalu
gosa sadaffaarraa dhufu. Looyarii gosa keetti keessaan fudhattaa bakka feeteen fudhatta looyarii ka jaarsummaa si ilaalu. Bajjajiin abbaan halangaa ka jedhan suni gosa biraa keessaa dhufa yoomuu. Shawaafillee akkas, Wallaggaafillee akkas, Harargeefillee akkas. Yoo isteetiin lamaa wal lolte fakkeenyaaf namni Booranaa tokkoo fi namni Arsii yoo wal lole abbaan halangaa Shawaarraa dhufuu danda'a, Wallaggarraa dhufuu danda'a, Harargeerraa dhufuu danda'a. Arsii Booran wal loltee abbaan halangaa Arsii keessaan dhufu. Sun seera gadaati. Isinii galaa miti? Siyaasaan hadhaa caale qaba. Chaalenjii gaafii ittiin gadaa cabsan kanniin. Oromoon Arsii Boorana Shawaa Wallagga Harargee bichaa miti. Isteetiin sanii oltu jira, isteetii sagaltu jira, kudhantu jira siin jedhan. Sun kijiba. An Arsii miti. Ati Baalee faanaan jedhani. No. Baalee lafa malee isteetii uummataati miti Baalee. Baalee lafa argitanii. Gada billeen jedhan inni yoo sarreebsuuf fedhan, gada boofaa siin jedhan. Kanniin hin fudhatina. Harargeellee akka sadda qooduu fedhanii, Iluu Abbaa Booraatiif Wallaggallee akka sadda mummuranii qooduu fedhanii, Liibaniif Booranallee mummuruu fedhanii. Uummanni Liiban Booranaa nuuf beeka dhiiroo. Uummanni Baaleellee Arsii nuuf beeka. Soo san hin fudhatin akka jiba akkasii sanniin. Liibanoo bilisoomuu fedhe sun hajaajarri Boorana waliin qabdu. Isteeta biraan dhaqqabus. Nama dhiiga makaa hoo gadaan hin fudhatuu jedhan. Kijiba sun. Ati dhiiga xiffee takka hoo qabaattee xiffema gosa saniiti malee ati Oromoo keessaa akkasii aru tokko hin jiru. Nama dhiiga xiffee Oromoo qabu dhiisaati. Faranjiinuu dhuftee an Oromoo ta'uu fedha hoo jette gosuma itti galuu qabdi. Gosuma isii fudhattee responsibility waliin gosa isii fudhattee jettetti namni sunoo gosa sani galee gosa san waliin Oromoo ta'e itti gaafatama akka nama Oromootitti. Responsibility Oromoo gosa san waliin fudhattee nama gosa sanii ta'e lammii Oromoo ta'a. Saniin illee akka namni sun hin soomne. Oromoo citizenii nama fedhee abbaa fedhee kenna. Gosti Oromootuu citizenii nama feetee abbaa feetee kenniti. Wanni kana ta'eef Oromoon tokko Oromoo galaafatee biyya biraatitti yoo dhokatee gosti isaa balleessaa isaatiif hin kafalti. Gosti nama ofii sirreessiti. Maatiin nama ofii sirreessuu dadhabe balbala dabarfata. Balbalti nama ofii sirreessuu dadhabde gosa dabarfatti. Gosti nama ofii sirreeffatuu dadhabde gosa guddoo fi isteetii ofiitti dabarfatti. Isteetiin nama sirreessuu dadhabde Oromoo dabarsiti. Namni kun yoo deemee si jalaa dhokatee biyya biraa jala galee abbaan gadaa Oromoon at the national level nama sanuu deebisaa jedhaan mangistii ni dhagee jala dhokate jalatti. Gosti dhadheetiin mangistii gurguddaa dubbifteen dandeettu. Kanaaf abbaan gadaa akka dhugaa bulchaan biyya Oromiyaa nama biyya biraa jala dhokate fidinaa galchi jedhaan. Polotikaan hadhaa caale qaba. Yaanni kun yaada badaa. Dangerous idea yaanni kun. Kan namni marti dhaadhessaaru yaada kana. This is a dangerous idea yaada bada kun. Namuu karaa itti fakkaateen qabsoo Oromoo haa dalaguu. Ka qawween, ka karaa nagaatiin, ka barnootaatiin, ka amantiin, ka biznasaan martuu qabsoo Oromootitti haa dalaguu jedhan. That's a dangerous sun. Dangerous idea yaada bada sun. Maaliif jedhame? White Housein tokko. The Kremlin. Buckingham Palace tokko. Eentu qabsoo Oromoo qabatee White House, the Kremlin yookaan Buckingham Palace eentu qabsoo Oromoo qabatee dhaqa. Warra barateetu qabatee dhaqamu. Warra qawweettu qabatee dhaqamu. Warra amantiittu qabatee dhaqamu. Warra qabsoo nagaattu qabatee dhaqa. Only the national abbaa gadaa qabatee dhaqa. Yoo san silaa dubbiin bareedde. Faranjiin divide and conquer adda qoodaa gabroomsaa jaalatti. Qaqawwee dhaqee balbalatti dhaa wajji ofiin illee warri amantiillee dhaqanii balbala. The Kremlin, the White House, the Buckingham dhaqanii dhaan. Warri qabsoo nagaallee dhaqee balbala tana dhaa. Warri baranna jedhullee dhaqee balbala tana dhaa. Daldalaan qabsoo faaru jedhullee dhaqee balbala tana dhaa. Faranjiin waan akkas jaalattu hin qabdu. Anuu adda si qooduu fedhaatu adda qoodamtee na dhufte. Harka ho'aa si cabbaxanii qucee akkana sadhadhaanii si gargaara jedhanii lafee foon hin qabne sii kennan. Lafee foon hin qabne sii kennan. Itillee rifeensa hin qabne irra si bulchan. Fuuluma sitti tolan. Rifeensa hin qabuu mire fuulli bakki kunniin kun hin qabu kanuma sitti tolan. Lafee foon hin qabne fuutanii galtan. Yoo dhattanii White House dhooftan. Yoo dhattanii the Kremlin dhooftan. Yoo dhattanii the Buckingham Palace dhattanii yoo balbala jaraa dhooftan.
lafee foon hin qabne fudhattanii galtan. Kana waan ta'eef Oromoo hin beektan. Gosaan wal awwaalu jirra. Nama national figure ilaalina. Gosaan wal awwaalu jirra. Gosaan cidha walirraa galchu jirra. Gosaan rakkoo keessa ol baasu jirra. Nama takke nama national figure ta'e takke uummanni martitti hirmaataa malee Oromoon miliyoonan akkasitti nafsee wal jalaa baasee wal horatee wal jiraachisu jira. Kana waan ta'eef gadaa keenyatti adeebinu. Gadaa akkana fakkaata. Galatooma na dhaga'uu keessaniif Oromoo Republikaanii YouTube irra subscribe godhaa. Facebook irratti commentii naa kennuun sodaatinaa. Haasawaan sodaatinaa. Galatooma nagaatti.